wayya gaafa guyyaan geessee amriin rabbii taate garriin afuuffamtee aduun lixaan baate sochiin jabu sochoonsa jabaa gaafdachiin sochoote waan garaashee jiru hundaa ifa goote waan garaashee jiru hundaa ifa goote gaafa ilmi namaa hundinuu kaafamu osoo hin uffatin kan qullaa dhaabamu waan dabarsee dhufe irraa gaafatamu gaafa abbaan immoo gatee biraa dheessu gaafa haati ulfaa naasuun ilmoo deessu siraat dabalatee hisaabaan midaanni ragaan hojii keenya gaaf dhufe kitaabni waggaa 50 hunduu ni dhaabbata ebaluu koo jedhee eenyu wal gaafata ebaluu koo jedhee eenyu wal gaafata wal arguun hin jiru qullaa dhaabbatanii nafsee jedha hunduu gaafasanii nafsee jedha hunduu gaafasanii meeree gamgamoon kee liftiin buutee baatu meetiree makiinaan kee kan si baatee kaatu meetiree soofaan kee kan atirra teessu meetiree firijiin kee ho'a qabbaneessu meetiree tiraaziin sireen kee kan irra ciiftu hirriba filattee kan salaata dhiiftu hirriba filattee kan salaata dhiiftu meetiree digriin kee kan ittiin of dhaaddu ani beeka jettee ittiin boonuu yaaddu lafarratti hafee hundumtuu hin jiru gaafa si fayyadu rakkinni kee hin furu gaafa si fayyadu rakkinni kee hin furu. Rises from the western, comes back in the sky. Open wide, there's no more stars and the earth is shaking. They call it doomsday, we call it Qiyamah. That's when the time stops. There's no more Tawbah. That's just the east coast. That you will come for sure. You will be asked for sure. What you did in your life, you will wish to go back and give them one more chance. But Allah will say no. Allah will say no. Before the time comes, let's do the right thing. Before you leave your mother, let's do the right thing. Before you leave this world, let's do the right thing. And the right time is now.